Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya jaallatamoo baga nagaan dhuftan jechaa qophiilee irraa kan isin biraan ga'uun dursuun mata dureewwan ijoo fi yeroo ammaa haala biyyattii keessatti xiyyeeffannoo guddaa argachaa jiran isinitti himuuf qophiidha. Har'a keessatti adda bilisummaa Oromoo kaadhimamtoota isaa gara buufata filannootti babbaasuuf qophiirra jiraachuu hoogganaan isaanii Jaal Kennisaa ibsaniiru. Kunis haala siyaasaa biyyattii keessatti jijjiirama haaraa agarsiisuun hordoftoota hedduu biratti marii bal'aa uumaa jira. Gama biraatiin dhaabbanni faayinaansii beekamaan Ikwaateeraar karoora isaa gabaa baankii Itoophiyaa keessatti hirmaachuuf ture addaan kutee gara Angoolaatti fuulleffachuu fi gaaffii fi marii hedduu kaaseera. Maaltu akka mudate isiniif dhiyeessina nu hordofaa jecha. Dabalataanis godina Arsii aanaa Roobee Didaa keessatti lammiilee nagayaa irratti ajjeechaa murtii seeraa malee raawwatamuu maddeen himan dhimma yaaddessaa fi qorannoo barbaadu ta'ee mul'achaa jira. Kanaafuu odeeffannoowwan kana bal'inaan isiniif kan dhiyeessinu yoo ta'u nu waliin turaa jechaa kanneen chaanala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun nu waliin turaa jechaa oduun kunooti. Oromoo filannoo marsaa torbaffaa miilaan adeemsifamaa jiru irratti sochii jabaan adeemsisaa jira jedhe. ONN turtii hoogganaa ABO Kennisaa Ayyaanaa waliin taasiseen haala yeroo irratti mari'ateera. Haaluma kanaan dhimmoota siyaasaa fi filannoo walqabatee gaaffii dhiyaateef ABO'n yeroo ammaa kana haala siyaasaa isaaf danda'amee fi ulaa argateen rakkoo uummata keenyaaf furmaata waaraa barbaaduuf carraa argametti fayyadamnee hojjetaa jirraa jedhan. Akkaataa heeraa fi seera biyyattii irratti hundaa'een karaa seeraan filmaatatti seennee filannoo gaggeessuuf qophiirra jirraa jedhaniiru. Paartiin keenya filannoo bifa kana akka kanaatti yeroo jalqabaatii fi reefitti seenaa jira. Adda bilisummaa Oromoo bara dheeraadhaa fi qabsoo bifa garaagaraatiin godhaa ture. Amma egaa mootummaan Ihaadigson karaarraa jedhee mootummaan jijjiiramaa biyya kana keessatti gad dhaabbatee immoo karaa nagaatiin hojjennaa waliin jennee walii galtee dhufne. Kanaaf wanti ta'uu qabu sagalee uummata keenyaa karaa nagaatiin dhageessisuudha. Akeeknu qabnu. Uummati keenya sagalee isaa fedhii isaa waan barbaadu karaa nagaatiin sagalee isaatiin akka mirkaneeffatudha. Kanaaf egaa filannoo isa waggaa darbee haala danqaa adda addaarraatii qooda fudhannee Adda Bilisummaa Oromoo isa marsaa kanaa immoo qooda fudhachuudhaa fi egaa boordiin filannoo waan kana labsee kaasee Adda Bilisummaa Oromoo onnee guutuudhaan laphee guutuudhaan qophii barbaachisu karaa hundaa itti qophaa'aa jira jechaadha. Kana keessaa kaadhimamtoota isaa ka paarlaamaattis ta'ee kan naannootti dorgomanis calalee kana boordii filannootti galfateera. Boordiin filannoolee isa kana fudhachuu isaatii fi waraqaa ragaa nuu kenneera. Dirqama walii qoodee Adda Bilisummaa Oromoo dirqama walii qoodee dhimma kanarratti milkeessuudhaa fi hojii eega jalqabee tureera. Ammallee hojjetaa jira. Amma gaafa sagaleen kun xumura argatutti yookaan sagaleen uummataa ka uummati barbaadu sanaaf ta'utti Adda Bilisummaa Oromoo mallee kana milkeessuudhaa fi sochiisaa hojiisaa jabaatee itti fufaa jiraachuu itti dabaluunis dhimma siyaasaa fi haala nageenyaa Oromiyaa keessa jiru ilaalchisee gaaffii dhiyaate keessa osoo waraanni biyyattii keessa jiru filannoon miilaan adeemsifamu kan iftoomina haqummaa fi diimokiraatawaatu geggeeffama jettanii amantu yookaan isinimtu waajjiraalee qabdan hunda banattanii miseensa keessan filmaataaf qopheessitanii hagam jirtu jennaan obbo Kennisaan akkas jechuun deebii kennaniiru. ABO'n hojii isaa hojjetu keessattuu biyya kana keessatti karaa nagaatiin dhufee galee danqaalee gurguddaa keessatti hojjetaa ture jechaadha. Isa kana amma tokko tokko yoo kan walii himnu taane keessaallee hin baanu. Uummatis beeka. Mootummaanis ni beeka jechuudha. Danqaalee gurguddaa danqaalee ulfaataa
keessa bahee jechuudha adda bilisummaa Oromoo. Akkuma beekamu akka dhumne biyya kana seennee danqaan nu mudate keessaa tokko hooggannuudhaa ture. Anuu kan hin keessa ture waggaa 5 fi manadhaa turre jechuudha. Mataan dhaaba kanaa ijoolleen dhaaba kanaas manadhaa ture jechuudha. Miseensoti keenya qondaaloti keenya manadhaa turan. Waajjirumti nu har'a keessa teenyee dubbannu kunillee cufaa ture jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo irraa waajjira tokkitti kana qaba. Oromiyaa guutummaa kana keessaa waajjira tokkitti kana addatti qaba jechuudha. Kanaaf danqaan ulfaataadha, danqaan guddaadha, danqaadhuma kana hunda dandeenyee ni fooyya'anii sirrata akka jedhu immoo abdii qabna. Abdiin kutannu jechuudha. Kanaaf ammallee irra deebi'ee carraa kanaanii mootummaan kun mirgasii waajjira keenya bakka adda addaatti illee banannee hojii keenya akka hojjennuuf haala nu mijeessuu danda'uu qaba. Waajjira mana nu keessatti uummata keenya illee bakka adda addaatti waamnee seera waan ta'eef boordii filannoo keessatti nu leegaaliidha waan taaneef uummata keenya bakka fedhetti dubbisuu irraa wanti nu dhowwan jiru uummata keenya dubbisuu danda'uu qabna. Kanaaf danqaan ni jira. Danqaa gurguddaatu jira. Danqaa gurguddaa kun immoo irrumaa jalaan fooyya'aa deema ka jedhu abdii qabna. Adda bilisummaa Oromoo kana keessatti ni mo'ata moo hin mo'atu ka jedhu nuyi onnee guutuudhaan mo'anna jennee dhumatitti galaa jirra jechuudha. Onnee guutuudhaan uummati keenya adda bilisummaa Oromoo ni fila ka jedhu amantaa guutuu waan qabnuufi itti galaa jirra jechuudha. Akkuma sila jenne immoo akkuma filandoota isa kanaan dura waggaa 6 darbanii wayyaaniinis godhaa turte olii gata ta'aa ture sana muka godhamu yoo ta'e ammallee nagaan ni argamu. Inni humnaan sagalee namaa fudhatee mootummaa ijaaree biyyan bulcha jedhu nagaan argatu. Uummatichis nagaan argatu. Paartileen jiran kunis nagaan argatan. Isa kana keessatti immoo naannee kan miidhamu uummata keenya waan ta'eef inni kun eenyuun iyyuu hin fayyadu. Kanaaf adda bilisummaa Oromoo nammoo akka jedhu amantaa ofirraa qaba. Yoommoo haalli biraan immoo akka biraatti immoo dhiibamee immoo kan kana keessaa bahu kan godhamu immoo ta'e nagaanuma dhabama rakkinuma keessa jiraannaa jechuudha. Dhumarrattis qoccolloo fi dhibdee waraana naannoo kaaba Tigraayiitiif biyyoota ollaa waliin Itoophiyaa mudataa jiru ABO'n maal irraa taajjabaa jira jennees gaafanneerra. Walumaa galatti nagaaf tasgabbii biyyattii kana keessatti mirkaneessuuf qaamoleen dhimmi isaanii ilaallatu hundi maal gochuu akka qabanis obbo Kennasaan akkas jechuun dubbataniiru. Waan kana ABO'n ibsa isaa keessatti akka gaariitti tuqeera. ABO'n kallacha qabsoo Oromooti. Uummata Oromootiif dhaabbatee, uummata Oromiyaatiif dhaabbatee haala kamiyyuu haala rakkina fedhe karaa kamiin dhufuyyuu kan Oromoo irratti ta'u kan Oromoo irratti ta'u dura dhaabbataa jechuudha. Waan nama kaabarraa deemaa jiru achirraa akka malee lafa itti deemaa jiru Oromiyaa irratti jechuudha. Oromiyaa irratti yeroo deemu immoo miidhaan fiduun beekna miidhaa lolaa. Miidhaa lolaa duwwaatu hin taane akeeka duuba isaa jirus immoo maali? Gara Oromiyaatti wanti dhufu kun kan jedhu. Kanaaf isa kana adda bilisummaa Oromoo yaada ibsa isaa keessatti akka gaariitti kaa'eera waan ta'eef aguma kana yoon jedhe gaariidha. Odeeffannoo keenya kan birootiin Ikwaatiraar gabaa baankii Itoophiyaa dhiisee gara Angoolaatti kuteera. Maaltu akka mudate isiniif dhiyeessina. Dhaabbanni faayinaansii guddaan Keeniyaa karoora yeroo dheeraaf gabaa baankii Itoophiyaa seenuuf qabatee ture jijjiiruun gara biyyattiitti fuulleffachuu isaa gabaafame. Murtoon kun rakkoo adeemsa seeraa fi dambiiwwan Itoophiyaa keessatti abbootii qabeenyaa alaa irratti kaa'ameen irraa madduu isaa ibsameera. Haala amma jiruun investoroonni alaa baankii biyya keessaatti qooda 40% ol qabaachuu fi hin danda'an akkasumas walumaa galatti qoonni isaanii parsantii 49 hin caaluu jedhame. Hojii raawwachiisaa olaanaan dhaabbatichaa waggoota 7 darban keessatti gabaa seenuuf carraaqqii guddaa taasisaa ture. Haa ta'u malee tarkaanfii fi uggurri seeraa adeemsa kanaa duubatti deebisuu isaa ibsameera. Amma garuu dhaabbatichi carraa haaraa argachuuf gara Angoolaa deemuun damee faayinaansii biyyattii keessatti hirmaachuuf karoora haaraa qabateera jedhame.
Jijjiiramni kun mootummaa Itoophiyaa investimentii alaa hawwachuuf yaalii gochaa yeroo jirutti gaaffii kaaseera. Akkasumas investoroonni alaa saffisa haaromsa dinagdee biyyattii irratti shakkii akka qaban kan mul'isu ta'uun himameera. Odeeffannoo keenya gaddaatiin ammoo godina Arsii aanaa Roobee Didaa keessatti ajjeechaa murtee seeraa malee namoota nagayaa irratti humnoota nageenyaa mootummaatiin raawwatamuu maddeen himan. Milishaa fi humnoonni riphee lolaa bitootessa 9 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti namoota lama kan maqaan isaanii Xaayiroo Huseenii fi Huseen Kaddaa jedhaman lubbuu balleessuu maddeen himan. Akka maddeen keenya nuuf himanitti Huseen Kaddaa gabaa osoo galaa jiru karaatti milishaan qabamee jedhame. Sakatta'iinsa irratti adeemsifameen wantoota inni bitee galaa jiru keessaa saamunaa uffataan miican eenyuuf bitte jedhanii gaafatanii jedhame. Yeroo gaafatame kanatti saamunaa ayyaana Ida Alfaxir akka bituuf akka itti dhaammate Xaayiroo Huseen ta'uu Huseen Kaddaa itti hime. Sana booda itti bilbilee waami jedhaniin erga jedhanii booda erga Xaayiroo Huseenii dhufee booda waraanni bilisummaa Oromootiif geessaa jirta jechuun isaan lachuu rasaasaan lubbuu isaanii baasuu maddeen himanii jiru. Xaayiroo Huseen abbaa ijoollee 8 yommuu ta'u hirmaannaa siyaasaa kamuu nama hin qabnedha jedhame. Haaluma wal fakkaatuun ganda Maraaroo jedhamutti ijoolleen 5 milishaan bakka tokkotti lubbuun balleessuu maddeen keenya nuuf himanii jiru.